irratti fidde ana moonnan laalu tokko jira ani qeerroo fi qeerroo wal ajjeesuun qabuu jedhee yaada qeerroo fi qeerroo wal ajjeesuu qabaa yoo ati naan jette ammoo akkamitti waliin deemuu dandeenya fakkeenya ati qeerroo fi qeerroo wal ajjeesuu qabaa jette anammoo wal ajjeesuun qabuu sin jedhe ijoolleen tun warra bara 2014 2015 16 17 harka wal qabatee naftanyaa wannaa fuuldura dhaabbatee Tigraayitti galche kaarakiiloo keessa jirulleen Bosa. kaarakiiloo keessa jirulleen qeerroo deebii du'i jedha kan gara jirulleen qeerroo ergeetii deebii taa'e jedhan boodigaardii meeqan eegamu Lejama. welcome Mali eessa xafaatee haawuni xoofte moo eessa baatee yaa ogaa mana godhan sana godhan Awon namnummaan qabsaawaan qeeroon harka qullaa wayyaanee maqaa galchite sanis beeynaati zamana kana maali ni xoofte moo haramtu fidhiisan Facebook kana warra jiraa turratti baay'ata Ayye Ayye Okay. yoo dhugaa Ayye sagalee sagaleen keeti jita yakkiya mamet naa sibiraa sagalee biraa dubbata Okay. Ninde Nauraa Okay nade Nauraa sade mama se yaga hele debisa okay no problem bye si deebisa booda erga waysit kanaaf maalitti amanaa yoo jette Dr. Jibbaa Roorroo bakka mara qabaachuu taman garuu qeerroo lamaan mataa wal facaaftu ibaluu kiyya mataa ibaluu facaafte jettee waan hin jaalala qabdi ammaan akkamitti naaf fudhatu bar ka bosona jiru sanii fi ka arakiiloo taa'ee zamanyaa jabaadha eegamaa waraanaa fi godhatee lubbuu fi akka duun eeggata ka bakka kun jiru gara kaan isa kulleen waraana jabaa warra amanu eegamaa deemi du'i jedhee qeerroo erga kaarakiiloo yoo deemi du'i qeerroo deematee du'i jedhanii erga wanti kunneen kana ergu anka mataa wal facaase warra angoo barbaadu lamaa osoo hin taane qeerroo fayyaalessatu mataa wal facaase jedha ati isa ol kaaftee footoo isaa wayne jegnaa kiyyaa ibaluu kiyyatu mataa facaase naan jedha Marka wata wal facaase ijoollee lama warra obboleeyyan lamaan isa duraan bara 2016 harka wal qabatee wayyaanee maqalee leenjisa. Kanaaf araddoota akkanaa kana sammuu akkasii qabatee deemuu dadhabe. Warra bosona hin jibban. Anama fayyaalii ijoollee bosona jirtu sana jaalladha. Fayyaalii deemtuu warra gaafa jedhanii deemanii du'an. Fayyaalii deemii du'ii hojjetanii gargaara jechuutti illee saantii wayiitti kennanii qoonqodhaa waan nyaatu qabu. Itti kennanii wayita kanaaf ijoollee lama wal facaafu sana irratti akkasitti taa'ee ilaaluu danda'u jechuudha. Nama akka jeetii miti. Mee yoo dhiibataa deemii du'ii ihe. Barooroo jaalladhaa. Atiru kabiraatii du'a addatee cabbataa kanaaf maal jechuu barbaadeetan dhugaan barbaadamuu qaba. Hayya sunillee mataa wal facaasaa jiraanii kenna lamaanuu na gubana dhukkubsa. Garuu warri bosonaa guyyaan isaan beekamu. Kan karaa nagaa yoo dhufee kan guyyaan isaan beekamu. Garuu jarri kun lamaa yoo carraa mokkoranoo lootarii qabata. Ta'uu jettan. Bareedaadha. Yaada bareedaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiristaana sootaate shama harka fuune akkam nagaa fayya. Waraan kiristaanaa miti garuu warra kiristaana illee jibbeetii miti. Ani Oromoo kamuun jaalladhaa. I am Muslim, alhamdulillah. Bareedaadha. Walumaa galatti akkam nagaa fayya. Jibbaa yaadni kee bareedaadha beektaa yeroo baay'ee si dhageeffadha.
yaaduma gaarii irra jirtaa ittuma fufii firii dhaabataa fi diin dhaabataan hin jiru siyaasa keessaa caalu kun siyaasa beektaa. Kaman ofii keessa taa'ee ofii gurguratullee siyaasa jira siigalee ati fufaa abbootiin kennaa iyyuu biyyi teenya badaa ta'ee dhalchee ofii ofirraaree kaachi keessa jiru akkam jira beekaan jiru ilmi namaa siigala. Akkuma teette atuu iyyuu tutte ka bosona keessa taa'ullee waa ofafoo erga. Ka masaraa taa'ullee ofii bahee bakka hin san nagaan jiru. Miidhaa irra gahaan jirtu nagaan bakka gaarii oolaadha. Kun dhaabbatuu qabaa bakka kamuu jiraatuu qabanii jechuun kee dhugaadha sirraa fudhadha. Amma si beektaa ani akka ofii kiyyaa yerootti qubee maa ooyintu ta Oromoo jettu tun osoo baddee osoo jijjiiramtee natti tola akkami. Maali? Qubee maa ooyi maantu nuun taane boleessa kiyya wal gurguranna nu Oromoo wal gurguranna sii galee. Qubeen Qubee ooyee jechuudhaan amma kuni waan biraati. Amma wanni fakkeenyaaf maal jedhama beektaa? Akka Oromoo tokkotti qubee badde jechuun ati badde jechuudha. Ati hin jirtu jechuudha. Garuu yoo gabrummaan kun baay'atee jedhe wanti aarsu waan akkanaa maalii kanaa kanaaf namni waan tokko waan akkas akkasii yaaduu danda'a. Garuu ati akka mataa keenyatti jechuudha. Qubee osoo hin ta'in kayyaan hin jiru nawaati be wallaalee jennee bara osoo beeku jedheenillee namni wallaalee waan tokko dubbatu hin jiru. Sii galaame ati yoo gamana teettee obboleessi kee bakka biraa jiraatee aan dhaqee obboleessi kee kaan jirtu taate dubbii akkamitti dhufaadha. Yaa kuni wanti itti mura dhagee ilaala meena irraa fedhe jibba yoo dheengadda nama tokko qabdee nama ati ijaan beektu nama yookaan ati waliin barataa turte qabanii gurra mumuranii mataa gogaa irraa haalan hagamsitti tola. Ka isa akkas godhu sun eenyuun keessaa bahe. Jireenya akkamii keessa jiraachuu jirra. Of tumsaarra moo of tumaarra. Biyyaa qabsaa'aarra moo walirra qabsaa'aarra. Gara deemnu osoo ilaalle bareedaan ta'u. Yaa wanni tokko jira. Maaliif himuu barbaade beektaa namoonni jettu kuni aartii ta'uu dandeetta. Garuu seerri siyaasaati. Biyya san keessa saba garaagaraatti jira. Saba garaagaraa wajjin akka ati deemtu ta'u. Biyyoonni fakkeenyaaf amma isa kabiraatiin miti. Warri Ukureenii fi Raashiyaan kun uummata tokko bara. Akka garaagaraa ta'e beektaa? Garuu siyaasni asoo Oromoon baddee Oromoon baddee asoo hin ta'in siyaasni asoo badee yoo jette. Wayya. Maaliif? Kun wanni martuu ifaajee gaafata. Wanni martiin iyyuu ifaajee waan gaafatu ammoo waan san ifaajee itti ba'uu qabda. Barumsallee yoo ta'e ifaajee sammuu kee cingitee ganama galgala dubbiftees yeroo itti dhabdee qaama itti fixattee akkasitti barumsa san bakkaan geetta. Yoo hojiillee ta'e qaama itti fixattee hojjettee deemee kee gannettee jiruun addunyaati jechuudha. Walumaa galatti. Jiruu addunyaa kana ammoo sadarkaa kanaan deemtu waan barbaachisan galmaan ga'e tamara wanni barra kalaaftutti dhufe maal go'aa namni rakka. Kanaaf jiruu addunyaa waan ta'eef fatana. Fatanaa kana ammoo amma obboleessa kiyyaa beektaa. Silaa akka yaada kiyyaatti dhugaa dubbachuuf silaa toophikii kan keessa seenuunarraa illee eegamuunarraa barbaachisu. Garuu akka ilma Oromoo tokkotti Oromummaan kiyya gaafa kam na jibbisiiste ta'edha. Gaafa alaabaa irratti lolli ka'e sanaan kalaas Oromoo tanaayyuu dhiite jedhee jedhaa fi guyyaa takkatti asirra maxxansaa hin beeku fi beekee hubbatti. Sii galee ni lagadde. waan tokko sitti barbaadan. Gaafa haacaaluu duuraa jiru humna jibbisiise amma akka mataa kiyyaatti. Yaa jechuun Oi jibbite diina jalatti kuftee haftaa bara. Laa waan itti beekuu qabdu. Diina jalatti kuftee hafta. Takkaffaa sadarkaa kanarratti yoo deebite diina jalatti kuftee hafta. Diina jalatti kuftee akka naafne maal gochuu qabda. Bu'aa ce'ii qabsoo qabdu maraayyuu bahuu qabda. Anama
obboleessa gara wallaalee ila bara kana aartu obboleessa biraati mee dhageeffadhu garee ati jibba waan ajaa'ibu keessa maal sitti fakkaate namni ati jabaadha jettee haadha sadarkaa olaanaa Finfinnee mageessaa haa waamtu jiruu of dadhabee jireenya waa ittiin jiraatu dhabee bara mana gurguratee biyyaa baara ilmi namaa obboleessa kiyya namni quban qabu malee jireenya akkamii keessa akka jirru namni tokko sii ta'uu danda'a jireenya gaarii keessa jiraattee guyyaa takka dubbachuu dandeetta nuti ammoo chaarjera kana waa ittiin chaarjeeffannu sa'aatii dhabnu jira jireenyi qaaliidha biyya biyya jiru an beektaa biyya namaa keessa jira baqadhee si kalaasee raasaa jira sii galee ni ulfaatte haalli jireenyaa bar nama nyaatee dhugetu biyya ofiitiifuu falmataa tokkoffaa lammaffaa maal sitti fakkaate har'a namni gaddacha'ee Tigiraayin jala deemu Tigiraa yeroo fi achirra jirtu miimoorii deemsee garaa kiyya jira obboleessa kee natti hin tolu akka yaada kiyyaatitti namni tokko dhara dubbachuu danda'a sii galee maaliif sirraan eegamu guyyaa duutuun beektu nuti amata dhibba ardii kanarra hin jiraannu an akka yaada kiyyaatitti abiyyiin illee hin deeggaruu dhaaba abiyyi illee hin deeggaruu an garuu Tigraayeef abiyyi yoo walii kaatan abiyyiin deeggara malee Tigraayin hin deeggaru. amma bakkiteen jiru yaadni keenyaa gala laal amma Oromoon akkam ta'e beektaa Oromoon bakka lama jira bakkitee gurguddaan lama laal amma abiyyiillee akka gaarii deeggarsa jaallatee jibbitee akkasumas zarraa fi sanii waan biraa hin taane zarraa gara amma laalu takka takka laalama fakkeenyaaf loon tokko jira amma loon Boranaatu jira loon Boranaa kan akka dhufe jira juntaa loon Boranaa kun akkuma manaa gartee aadarraa gad dhiiftee keessa deemee jettan fuutee oraaliidhaan dachimata irratti gannee bakka inni dachiif samii sana addaan hin beekne owwaara gammoojjii keessatti ganama subii qabamee agarra yoo ati ilaaltu harkifataa si galee miila lafarra harkisaa deema kalee babar haati obboleessa ilma taa hin deemin hin duuta ilmi bar ollaa kennaa asii deeme gara bu'ee isaa nagarre haga ammaatti injira moon du'aa isaa hin beekne osoo hin jetteen jettu haati kararra jala ciibtu haadha ni gara tarkaanfatee deema ilma baarsatii miiree borganama subii asoo lafti hin bariine isaa surree akkanatti minaa tokkoon harkaan ol harkifatee kophee irraa yaasanii miila qullaa deemu gartaa jechuudha. Kanaaf ilmi abaarsa kun dubbii lafarra jiru kun ka'ee nullee beeku amma gaafa waraan abiyyi booji'ameeti abiyyi waa akkatu sanaan na ajaa'ibe ijoolleen ofii kiyyaa beeku kakanda takkaa taqee takkaa booji'amtee achi keessa jirtu waraana kiyyaa miti wayu ofii saalfadhe akkam adaa namni kun dhugaan dubbatu waan jiru na keessa dhufe jireenya wallaahi wanti lafarra jiru hin deebiftu rakkoon si galee yeroo baay'ee si ergee ture afachume nama wayii na gaafataa jira beektaa ana baanta nama biraa na gaafachuu jira ila amma si ergee jira michuu qaanisi wallaahi jireenya dhabbatamte mayo oromiyaan kala oromiyaan akkuma maala moori Tigraay waynu hidhannee Tigraay falmuu deemaarra nu nyaattee nu barattee bare bishaan mi'aayaa achi barattee nu duulu jirti malee rabbi dhugaa nu haa dubbisu mee abiyyiin illee haa jibbinu abiyyi illee nama keenya siyaasa isa jibbine malee Timan nara gabaasa timan Tigraay akkana goone biyya ishiitti galtuu ana biratti fayyaa qabdi. Ana geeffadhu. Tigreen nama dhaqee dhaye nama dhaqee tume malee Tigreen gaafa qeeroon harka walirra kaayee jedhu nagayaan Tigreen mana yaraati jiru deebi'anii maal nageessitti maa keessummaa lama jira. Keessummaa galabeetu galambeeyne. Keessummaan galambeeyne yoo jette warra kookee duudaa kana. Keessummaa galambeeyne kanaa jechuudha.
lan keessummaan galabeetu warra akka Tigree kan keessummaan galambeeyni warra akka Qote Duudaa kan warri Qote Duudaa galambee kan dhufanii algalgala tokko mana keen bulchitaa garoo manni kukkiyaa jedheet birata ijatan hin qabu. Tigreen galateeffadha. Waggaa 27 biyya bulchitee qabeenya horattee gaafa qeeroon harka isaa xammaree dura dhaabbate. Waan saamtee fudhattee gara Tigraayitti. Satatti jettee galte. Saba karaa dhuftee beektii jechuun manni ishee akka hin ta'e. Hin galateeffadha. Asii deemtee Tigraayin si dha'u jira. Tigraay waan balleessita kan qabdu. Nagayaan jara mana isii teesseettu asii kaatee dhooftee jechuudha. Nama silaa oddoo ta'e keessa taa'ee lafatee si hormaa jiru dhiiftee. Kanaaf Tigraayin dhayitee rukutte. Rukuttee jennaan erin maa dhuftee mana keetti kana jaalala jeeftaa ka jedhu si galee ifirraa ittisutti fudhatee beektu. Balleessata kan qabdu hin galateeffadhaan akka keessummaa taate beektee galuu isii. Manni keenya asii miti Oromiyaa miti. Manni keenya Tigraay Maqaleedha jechuudha. Hin galateeffadhaan jechuudha. Wayittiin bora jirtu namni kamuu waan balleessa. Waalleen saama. Amma piippiin saamaa jirti, oppoziyoon saamaa jirti, ajjeesaa jirti mi? Garuu ka oppoziyoo kana wal madaalchisuun haa jettu wal madaalchisuun qabu. Oppoziyoon maal gaarii dalaite maal bada dalaite haa jettu waan badaa isin dalaite malee waan gaarii isin dalaite tokko argate jechuudha. Tigraay yoo fudhatte gaarii isin dalaite badaa isin dalaite haa bulchiinsa sii keessatti rakkaayyuu haa jette badaa isii kana gaariin isii kana jedhee sii lakkaawa. Si galee? Badaa kana goote kana nu miite kana nu goote jedhee lakkaa'uu danda'a. Oppidiyoo ammoo kana nu miite kana nu goote jedhee yoo kana nu miite malee kana nu goote jedhee si lakkaa'uu danda'u. Sababni isii maasiyaan isii pilaasidha. Maaliif? Wayyaanee wajjin nama ajjeesaa turte wayyaaneen dhiiga jara wajjin goote san akkasumatti ofirraa gooti biyyattiin qalatte. Itti fuftee jara dhiiga isin ammallee dalagaa turte jechuudha. Ajjeesan nuyi. Jarri waan nu goote sanirraa gara mana ishiitti galtee jechuudha. Biyaansi waggaa 28 ka goote piippii waggaa 28 jara wajjin gootetti ammallee waggaa 5 jara asillee wama san dalagatte. Kanaaf maal laalta? Idaa walirra baay'eetu laalta. Kanaafuu ilmi namaa kun waa beekuu qaba. Wanni rabbi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami sololoo boran nagaa keetti jirta. Bukkaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira. Gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a laftu. Gaafa giiti. Tokko deemee jira. Gara torbaanii caalachi ture. Horii jira horiin adaatiin. Horii adaatii san keessaa tokko keessaa fuutee oofta beektaa? Loon 200 yoo duuba jiraate tokkocha sooressa sanatti keessaa oofteef 200 jirate. Sababni an kana jedheef warroota fayyadamtoota miidiyaa warroota fayyadamtoota sooshaal miidiyaa kanatu fakkeenya san qaba. Social media ni fakkeenya qabu nami boorana ka Facebook irraa gabbaa yaasa'u jirna callaa nami fakkeenya qaba fakkeenya.
mana dhaggeeffachuu dandeetta. Yaada kiyya si ibsaana dhaggeeffachuu dandeetta. Ayya naa ibsi. Dura yaada kiyya dhaggeeffadhu. Si dhaggeeffadhaa si dhaga'u jira. Loon Booranaa jechuun nama Booranaa ka laayivii irra bahee haa ta'u si qofa arge ka biraatu hin beeku dhageettaan. Kanaafuma siin jechi ati siyaasa fayyadamu siyaasa maaliif maallaqamaa wanni dhiigatuuftu dabalachuu dandeenya. Loon Booranaa durirraa itti fayyadama ammallee itti fayyadama. Maaliif loon Booranaa jechuun horiidha. Horii Booranaatiin jedhan. Horiin Booranaa tokko keessaa fuutee oofta. Waan beekuufi waan argeefi waan arge sana immoo fakkeenya loon Booranaa sanitti warra fuula sooshaal miidiyaa kanarratti yoo namni tokko wanni qabaatee nama tokko jala fiigantu jira. Warra kanatti haasaa jira. Kanaa achi naan jettee yoo ati loon Booranaa taate anammoo namatti si beeka. Anna callaa iyyuu Booran guutuu iyyuu arrabsite yoo gaafii qabaat Booran guutuu waliin si gaafadhaa malee kophaa si gaafadhu. Kanaafuu yoo Booran arrabsite jettellee qabadhu Booran arrabse jechuudha. Loon jechuun caqas loon jechuun yoo hiika isaa beekte looni nama deemaan ufiin hin deeman loon nama bobbaas nama gal. Dhaggeeffadhu qaba. Namni deemuu namni oofee galchu jechuu kan keetati. Hiika kee irratti. Dhaggeeffadhu. Atamma kabadhu. Inni loon Booranaa warra Booranaa jedhe jedhaadhaami. Akkas feetami. Maani feetaaniini? Akkas feetami. Loon Booranaa jedhee warra Booranaa arrabsee jechuu barbaaddeemiyan. Nu arrabsite. Akkasii galatti fudhachuu dandeetta. Ayyee. No problem. Yoo akka nu galee fudhadhe loonummaa iyyuu nu keessa.